Ashama harkafuune akkam jirtan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota OJN Obraa Global Network irraa oduu guyyaarraaf jennee isin biraan geenya oduu dursuun hangafoota oduu. Haleellaa humni addaa poolisii Oromiyaatiin raawwatameen godina Baalee magaalaa Diinshootti lubbuun qeerroo Saadiq Haajii biroo darbuun beekame. Godina Wallaggaa lixaa iddoowwan garagaraatti lagannaa gabaa fi hojii dhaabuun gaggeeffamaa jira. Godina Harargee Bahaa aanaa Darar keessatti rooba hamaa sa'aatii dheeraaf walitti fufiinsaan roobeen qabeenyaa fi manneen jiraattotaa irraan balaan qaqqabee jira. Lammiileen Itoophiyaa 159 ta'an biyya Kuweet irraa guyyaa har'aa gara biyya isaaniitti deebifamuun beekame. Kanneen hangafoota oduu keenyaatti amma gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsina. Oduu keenya har'aa waliin an Imaamuddin Ibraahimii haga xumuraa qophii keenya irratti nurraan fagaatinaan afeerraa keenya. Hidhaa fi ajjechaan waraana mootummaa Biltsiginnaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamu guutuu Oromiyaa keessatti akkuma itti fufetti jira. Kanumaan wal qabatee waxabajjii 8 godina Baalee magaalaa Diinshootti haleellaa suukanneessaa humna addaa Oromiyaa jedhamuun raawwateen lubbuun qeerroo Saadiq Haajii biroo jedhamu rasaasa humnoota kanaatiin darbuu odeeffannoon ni addeessa. Akka odeeffannoon jettutti gochi suukanneessaan kun kan raawwate osoo qeerroon kun meeshaalee feetee konkolaataadhaan gara magaalaa Adaabbaa imalaa osoo jiru waraanni Biltsiginnaa naannichatti bobbaafamuun uummata goolaa jiru kun gommaa konkolaataa rasaasaan jalatti dha'uun dargaggoo Saadiq konkolaataa keessaa fuudhuun kotorbaandii fiitee jirta sababa jedhuun uleedhaan tumanii erga reebicha hamaa irratti raawwataniin booddee iddoo laga danqaa jedhamtutti rasaasaan rukutuun ajjeesanii darban jechuun namni odeessa kana nungee nutti himaniiti jiru. Itti dabaluudhaanis qeerroon kun kotorbaandii akkam fiinii fi gochi suukanneessaan kun yakka tokkoon maletti kan irratti raawwatame ta'uu namni kun dubbatan. Qeerroon Saadiq kanaan dura sababa abaa'oo deeggartaatii shaneedha jechuutiin ji'a lamaa ol mana hidhaa magaalaan Diinshootti hidhamee kan ture ta'uu namni kun nutti himaniiti jiru. Yeroo ammaa kanatti reeffi qeerroo Saadiq Haajii biroo guyyaa har'aa gara hospitaala magaalaa Finfinneetti geeffamu odeeffannoon ni addeessa. Gochi suukanneessaan kun hawaasa naannichaa biratti mufii guddaa kan uume yoo ta'u ganama har'aa hawaasni aanaa Diinshoo fi naannawa ishee mormii isaanii dhageessifachuuf karaatti ba'uun yeroo isaan gocha suukanneessaa kana mormuuf yaalanitti waraanni mootummaa ammas akkuma bara wayyaanee sanitti uummata nagaa mormii isaa dhageessifachuuf karaatti ba'e irratti dhukaasuun kan sadafiidhaan tuma miidhaa qaamaa irraan geessisaa jiraachuun beekameeti jira. Haleellaa fi reebichi humni waraana addaa kun uummata nagaa irratti geessisaa jiru kanaan haga ammaatti qeerroo 3 rasaasaan waxalamuun miidhaa qaamaa cimaaf kan saaxilaman ta'uu odeeffannoon arganne ni ifoomsa. Humni addaa Oromiyaa jedhamu kun waraana dabalataa magaalaa Adaabbaa irraa waamachuun uummata naannichaa irratti reebicha hamaa geessisaati jira. Oduma wal fakkaatuun godina Harargee lixaa aanaa Mi'eessoo magaalaa Asaboot keessatti poolisiin humna addaa Oromiyaa jedhamu kunneen makiinaa waraanaa paatroolii 3 magaalattii keessa olii gadi deemuun dargaggeessa maqaan isaa Badruu Huseen jedhamu irratti reebicha hamaa erga irratti geessisaniin booda kaateenaa harkatti kaayuun makiinaa waraanaa kanaan fuudhanii kan deeman yoo ta'u haga ammaatti iddoo kam akka isaan geessan maatiin isaallee beekuu hin dandeenye. Qeerroon Badruu Huseen nama fincila baroottan 5 darban keessa mootummaa wayyaanee irratti taasifamaa ture adda durummaan gaggeessaa turee fi yeroo sanitti mootummaa wayyaaneen barbaadamaa nama ture yoo ta'u miliqee biyyarraa godaanuun erga jijjiiramni biyyattii dhufee jedhame kana gara biyyaatti deebi'u namni kun OJN itti himan. Kanaan duras mootummaan Biltsiginnaa mootummaa jijjiiramaati jechuun of moggaase kun haadha warraa Badruu Huseen aadde Fatiyaa erga jalaa hidhanii waggaa 2 kan guute yoo ta'u dargaggeessi Badruu Huseen kophaa isaa ijoollee isaa guddifachaa kan jiruu fi guyyaa har'aa humna addaa Oromiyaa jedhamu kanaan butamuudhaan achi buuteen isaa kan dhabamsiisan ta'uu odeeffannoon arganne ni addeessa.
Hidaafi ajjeechaa mootummaan biltsiginaa lixa Oromiyaatti gaggeessaa jiru uummata Oromoo naannichaa dallansiisuun uummata naannichaa gara fincilaatti galchaati jira. Kanumaan wal qabatee guyyaa kaleessaa irraa eegaluun lixa Oromiyaa magaalaa Naqamtee dabalatee iddoowwan garaagaraa keessatti lagannaa gabaa fi hojii dhaabuun gaggeeffamaati jira. Lagannaa gabaa dhaabuu kanaan wal qabatee waraanni mootummaa biltsiginaa iddoowwan garaagaraatti socho'uun uummata naannichaa rakkisaa jiraachuu odeeffannoon argannanii foomsa. Akka odeeffannoon jechuutti guyyaa kaleessaa magaalota akka Gincii, Maaqii fi iddoowwan biraatti reebichaa fi doorsisaa lafoo fi helikoophteraan uummata naannichaa doorsisaa jiraachuun beekameeti jira. Lagannaa gabaa fi diddaan hojii dhaabuu guutuu Oromiyaa keessatti akka itti fufuuf qeerroon lixa Oromiyaa waamicha qeerroo Oromoo maraaf dhiyeessiteeti jirti. Guyyaarraa lammiileen Itoophiyaa 159 Kuweetirraa gara biyya isaaniitti deebi'an. Lammiileen Itoophiyaa Kuweetirraa deebi'an kun wayita buufata xiyyaara idil addunyaa Boolee Gaanitti deetaa ministeera nageenyaa adde Firaa'ol Shimbaabu'ee dabalatee hooggantoonni hojii ministeera dhimma alaa fi bakka buutonni mootummaa biroon bakkichatti argamuun simannaa kan taasisan ta'uun beekameeti jira. Lammiileen kanneen qindoomina ministeera dhimma alaatii fi ministeerri nageenyaa qindoominaan hojjechuun lammiilee kanneen gara biyyaa kan deebi'an ta'uu ministeerri dhimma alaa beeksiseeti ture. Lammiileen Itoophiyaa Kuweetirraa deebi'an kunneen bakki turtii qophaa'ee fi turtii isaanii erga xumurataniin booddee gara maatii isaaniitti kan deebi'an ta'uun beekameeti jira. Godina Harargee Bahaa Aanaa Dadar Araddaa bishaan adii ganda Mawlid jedhamutti waxabajjii 8 balaan uumamaa qaqqabeeti jira. Balaa uumamaa kanaanis rooba hamaa bubbee dabalachuun walitti fufinsaan sa'aatii 6 roobeen qabeenyaa fi manneen jiraattotaa irraan balaa cimaa fi salphaa geessisuun dhagahame. Akka jiraattonni Aanaa Dadar ganda Mawlid nuti dubbifnee OJN'tti himanitti roobni kunis dukkana halkanii dahachuun walakkeessa halkanii erga nuti rafneen booda akka sa'aatii Itoophiyaa sa'aatii 6 irraa eegaluun haga sa'aatii 12tti kan roobe ta'uu eeruun roobichaanis qabeenyi nama baay'eetii fi manni jiraattota abbaa warraa 10 lolaadhaan fudhatamuun akkasumas kuduraa fi muduraalee dabalatee jimaan ooyiruu keessaa galaanaan jalaa barbadaa'uu jiraattonni OJN'tti himan. Yeroo ammaa kanatti jiraattonni manaa fi qabeenyi isaanii lolaadhaan jalaa barbadaa'an kunneen ganda jireenya isaanii irraa godaanuun iddoo biraa jiraachaa akka jiran nutti himan. Itti dabaluudhaanis roobni hamaan akkanaa kun kanaan dura naannichatti kan hin barataminii fi balaa lolaa kanaan lubbuun namaa kan hin beeyin ta'uu namni odeessa kana nuun ga'ee nutti himeeti jira. Akka jiraattonni jedhanitti gara aangawoota mootummaa aanichaatti waliyyannus gama mootummaatiin haga ammaatti furmaanni tokkolleen kan isaaniif hin godhamin ta'uu jiraattonni komii qaban kaasaniiti jiru. Egaan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota OJN Obarraa Global Network irraa oduu fi odeeffannoon guyyaa har'aaf jenne kan haga ammaatti nu faana turtan kana fakkaata. Haga oduu fi odeeffannoo birootiin walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u.